Halloo ashamaa hordoftoota Facebookii yookiin social media warri taatan hundinuyyuu bakka jirtanitti uummata Oromoo nageenyi kiyya qilleensarraan isin haa ga'u isin jedha. Kanatti aansee ammoo hadhaan tana yaada xiqqoo takka dhaamsa dabarfachuu barbaadeeti ka as baheef jechuu dhaamsi kiyya kunis wanni jechuu barbaadee hadhaan tana nuti akka saba tokkotti saba gabroomee jechuu ammoo akka saba tokkotti gabrummaa tana mormanne ofirraa fonqolchuu fi nama yeroo dheeraa waggaa dheeraa yaalii godhaa jira jechuu laakiin ati yaaliin teenya tuni hagadhaatti galma gahuu hin dandeenye kanaafuu maaltu qabsoo bilisummaa Oromoo galma gahuu dhoggee jennee takkaahuu wal gaafanneen beeynu qabsoon Oromoo ka eegaltee osoo akka kiyyatti osoo an dhalatiin duratti akkanatti irratti uf beeke waan ammoo ka amma duraas wallaalu ka amataa 25 yookiin 6 asii hundi keenyaahu quba qabnaa jechuu waan hubachuu jirru jechuu 26 amma jirtu sanillee irraa fuunee amata 20 haafuunu mee haga charter diigamee maal jedhee san keessatti yoo sanis sababatan amata 20 asitti maaltu dalagamu jira saa qabsoon Oromoo tarkaanfii hanqana takka bakka jirtu irraa duratti deemte moo bakka jirtu san jirti moo bakka san irraahu diigamutti jirti ka jedhu gaafachuu nu barbaachisaa jechuu qabsoon Oromoo yeroo ammaa tanatti ilaa sadarkaa badiinsaa irra jirti akkuma arginu takka jechuu rakkinni qabsoo Oromoo ammoo akka nama tokkotti akka nama Oromoo tokkotti dhibbaan dhibbatti illee jechuu baadhu namni akkasitti amanallee jechuu baadhu akkan itti amanutti rakkinna hooggantoota ilaa koree gadi bu'ii haga hojii raawwachiiftootaatiin haga bahuttu namni tokko waa'ee kana pay attention godhee irratti dalaga jedhee hin yaadu jechuu namni hundinuyyuu shira warra dalagu akka an beekutti jechuu hoogganoonni siyaasa Oromoo hundi isaaniituyyuu laa abaa'oo ta'ee kaannin ta'ee walumaa galattuyyuu hundinuu abaa'oo keessa bahanii as dabranii jechuu yoo laaltan fakkiif mee hooggantoota yookiin ammoo warra aangoo qabu siyaasaa jaarmayoota Oromoo hunda afran keessatti yoo laaltan hundinuu ka dhaaba 3 4 5 keessan bahin yoo jiraate yoo ka jiraatu taate mee naaf hima namni hundi ka dhaaba hagas keessa ka irraa diqqaattu maybe dhaaba 3 keessa ka bahe jechuu ka irraa diqqaa maybe abaa'oo keessa bahe maybe jijjiirama keessa bahe maybe ka amma haara jiru keessa ka bahe ka irraa diqqaa ka hedduu ablee sagaleen hin nyaatin jennu ka akkasiiti kunneen ammoo 5 opidiyoo irraa jalqabi so kana wanni galma gahuu dhoggee kaa'inummaa hooggantootaati jechuu ilaa amma dambeessi dhama haga dhumaa irra jirraa jechuu kanaafuu mee waan takka haga ammaatti mallaqni ni bu'a mallaqni ka guuramu ka ummata Oromooti ka itti du'u uummanni Oromoo ammoo wanni jijjiirame takka dhufe hin jiru takkaahuu dhaamni tuni galma hin geenye sosii takka hin finne takkaahuu ammoo uummanni Oromoo tokkoffaa du'uu irraan oole lammaffaa gabrummaa irraan ba'ani takkaakaa'ee yoo bilisummaa ka dhaban taate ka waan warri nama gabroonfatu san hayyaa jedhanii fudhatanii duuti namarraa haftee gabroomanii jiraachuun illee bar karaa takkaate akkanatti duuti sin oollee gabrummaan illee hin hafne jechuu malleen illee ummata Oromoo irraa bahuu hin hafne malleen sun ammoo galma gahuu hin dandeenye jechuu ummata ka'uu hin tarre nothing yookisi nama dhuunfaa seene malee fakkeenyaaf ni fuuna nuti ummanni Oromoo wanni takkatti qofa amata lama keessatti wanni galmaan gahuu dandeenye maali sunis OMN Oromo Media Network kuni ka ijaarameen mallaqa ummata Oromootiin ka ijaaris ummata Oromooti so ka ijaaruu danda'e eenyuun new generation ummata dandeettii qabu ummata gahee guddaa taphachuu danda'u ummata amantii qabu ummata kaa'inummaan keessa hin jirre kana walitti yoo madaallee jenne kana galmaan ka gahe new generation ka ammoo ka amma dura waa'ee dhaabaa jechuu mallaqni ka Oromoo ummanni ka Oromoo qabeenyi ka Oromoo laakiin bakka bu'ee hin jiru because maaliif ka jennu taate kaa'ina keessa jira jechuu siyaasa dulloomteen deemtan kanaafuu amma booda ummanni Oromoo gama dhaabbota siyaasaa jaarmoyelee hundaanuu bilisummaan ni dhufti jedhee wanni irraa yaadu hin jiru wanni nu barbaachisu humna haarawaa humna jajjaba humna bilisummaa Oromoo galmaan gahuu dandeettu humna kaa'inummaan hin qabne humna ammoo as deebi'iti shira dalaguu hin qabne kana nu barbaachisaa jechuu kanaan alatti wanni jaarmayeen Oromoo jaarmayni amma jiru kun jechuu maqatu jijjiirame malee namoonni hin jijjiiramne namoonni jaarmaya hunda keessa jiran hundinuu siyaasa Oromoo akka waan dhuunfaa ofiitti deeffatanii yoo asii ta'uu dhabde achi seenanii achitti illee isaan malee isaan namni hin jiru
moo rabbitu oromoof nutu isin bakka buuseeti siyaasaa tana yoo isin keessaa baatan ka ta'u taate ni baddinii dhabamtii jedhe isaan malee namni hin jiru warra isaan irra dandeettii qabu new generation dulloomtan isin biraa wanni nu dhuftu takka iyyuu hin jiru yaalii gootan dadhabuun illee bara waan takka ni jira yoo dadhabanis bar kabirootti dabarfatanii kanatti kennanii ati yaalii gara kennan ta'uu dhabdee ka jedhan taate jechuu isin akkasumatti irratti ciccitanii bakka san gadi dhiisu jecha waa ka dadhabellee bakka achi baheetiin ta biroo ijaara sunillee yoo dadhabe san irraallee ka biraatti fottoqa san irraallee ka biraatti fottoqa lakkiin hundinuyyuu faanuma takka mee namnummaan dhaabdummaan oromoo takkattiin warri adda bahee fi warri bakka jirullee tarkaanfi mahaganaa fuunee jedha amma kijiba ammoo as baatanii dhamaahu qeerroo keessaa nutu harka qabaa nutu dammaysee nutu bari isinuu hin beetu qeerroon dhabamaati isin blind miti ijoolleen warra dhalattee guddattu intu mala ama akka keessaniiti miti isin dhamaatu miti ijoolleen warra waa beekuti kanaafuu wanni an dhaamsadhu hoogganoota oromootti inshaallahu samii irra bayaa waan feetan naan jettanii miti uummata kana gochuu hin dandeessanii ate si galee waan kana kabajaadhaan isin gaafannaa new generation haaroyni dhalataan dhufu wanni isiniin jedhee dhaamsi isinitti dabarsu kaayoo oromoo uummata generationa dhaloota haarayaa fi kennaa harka keessaa fudhaa keessaa bahaa warri akka dhabdanii shira tana malee jiraachuu hin dandeettanis jettan sponsora isinii goona koottaa kanaadaan bal'oodhaa nama hedduu fuutii sponsora isinii gochuu dandeenya keessa bahaa kana isinitti dhaammadhaa uummanni oromoo wanni yaaduu qabu new generation bakka jirtanitti jijjiiramni dhufuu qaba humna haarawaa ni barbaannaa ni barbaanna dirqama tawaagootu barbaanna nuti akkanumatti ijaaramee taa'u hin barbaannu ijaarameen hundi ijaarame tokko laakii wanni bu'aa takka hanqanaa tarkaanfi matakka hagana wanni duratti deeme hin jiru hundi isaa kijiba piroomiisa godhaa jechuu kanaafuu so dalagaan jaarmawoota hunda isaaniitu ummata oromoo garaaf duuda godhu gargari qoodu ummanni oromoo leewwan takka beekuu ka qabdan ustaniitu man karam argitan yoo anillee hadda dhufee amma dhaabadhee takkan akkana jedhe anuma jala gugattan yoo kunillee kana jala gugattan waa'ee dhaabbata takka godha qoradha maaliif kana ta'e maaliif sossoo dhabe maallaqa keessan eega kennitan booda maaliin gootan maaliif sossoo dhabe rakkinni maal jira biyaan soo xiqqaate riipoortii argachuu qabdan isin ammoo jaarmayni oromoo waan isin hin jedhu waan feetan an jettaniiti an ni beeytan gooftonni keessan gooftota keessan jechuun wayyaaniin gooftaa keessanii maal isin hin jette amma dura maal jedhe namichaan eenyu Geetaachoo Raddaa kun information minister ka jedhani maal jedha oonag maalat oonag jechuun isin hundi keessanii yoo oonag adda bilisummaa oromoo keessa baatanii dhuftan maqaa gargarii haa qabaatan malee namoonni hundinuu isin tokko onkaan mangist ምጣድ መገልበጥ አይችልም እስን እንጀራን ምጣድ መገልበጥ የቹኒ በይታን ሚቲ አፋን ኦሮሞቲ ኦ ከጂጂራን ታቴ ቅባባ ቡዴና ገረገልቹ hindandayan ኦሶ ጃርማ ኢሲን ኬሳ ቶኮ ኢሲኒን አከስ jedhe sila dachiin tun gubattee garagalti laakiin waan gooftonno keessan isin jettu haya jettanii gurayyuun kennitanii hiustanii deemtan osoo nama taatanii osoo dhugaan humna siyaasaa taatanii guyyaasan dalagaan garsiiftanii jechuu ka ujoolleen isin geenye garsiisu jirtan ujoolleen daa'imti eega isin gaara seentan booda dhalattee hagana geette jechuu sanniin nuti ijaaree dididididi keessa turree dhaabatan itti dulloomne isin itti dulloomtanii ujoolleen amma 8 lubbuutti dhabde jaartiin ilmoo garaa qabdu ilmoo wajjin isin duute ilmoo wajjin duute lubbuu lamaanii jechuu ka isin tana booda tanii miti mee tokkoon keessan oromoo jecha ejjennoo keessan namni jijjiirtee hin jirti hoogganaa taate kana taate ani naaf jecha yookiin yaada gargaraa qabaachuuf jecha wanni tuni gufuutiin ta'iniiti an keessaa baheeti bakka tana mee akka isin jettanitti isin jara deema nuun deema namni jedhen jira isin keessaa kiyibdu fattaal